maqaan kee maqaa hundumaarra caalaa, maqaa moototaarra caalaa, maqaa isa beekaarra caalaa, maqaa isaa ani humna qabu jedhurra caala. Maqaa kee waamannee yaa Waaqayyo bara rakkisaa, bara sodaachisaa, bara bu'aa bayii keessatti si ilaallee adeemnee dhumnee guyyaa har'aa kana geenye. Guyyaa har'aa kana keessa immoo yeroo isaatii sadgaffaa kana geenye. Kanaaf si galateeffannaa leenca Yihuudaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin waaqaaf lafarratti bara baraan teessoo kee irratti maqaan kee haa eebbifamu. Bara baraan teessoo kee irratti ulfinni siif haa ta'u. Gaarummaa nu goote hundumaatiif si jajanna yaa Waaqayyo. Laa wanti baay'een lola utuu banu, wanti baay'een darbannaa utuu darbatu, wanti baay'een lolaa jallinaa utuu nutti jallisu adeemsiftee fittee guyyaa har'aa kanaan nu geesse. Wanta baay'ee nu moosifte. Nu moosisuun kee kun nurra jira. Mo'ichi kee kun nurra jira. Kanaaf yaa Waaqayyo dirree kanarra dhaabannee ulfina kee himaa jirra. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan teessoo kee irratti waaqaaf lafarratti ulfinni guutuun teessoo kee haa marsu. Amma immoo yaa Waaqayyo cubbuu tokko tokko keenyaa fuula kee dura kan jiru. Yaada garaa keenyaatiin illee yaa Waaqayyo walii keenya irratti yaa Waaqayyo gooftaa ilaa cubbuu kan qabnu yaada keenyaan deemsa keenyaan dubbii keenyaan kan wal gaddisiifnu yoo jiraanne garaa qullaa tokko tokko keenyaa ullaadhu. Yaa gooftaa si kadhanna yeroo ammaa kana waaqarraa jireenya keenyatti araarame. Tokkummaadhaan fuula kee dura dhaabbanne yaa Waaqayyo gooftaa ilaa waan jammaruuf jennu kanarratti si waamaa jirra. Amma hundumti keenya dana kan jiru atis nu gidduutti argamtee kan jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qixa harka keenyaan yookiin yaa Waaqayyo meetira kana irra keenya sabaru ati duukaa bu'iiti yaa Waaqayyo gooftaa la haalleluuyaa ati duukaa bu'i wanta jaalala kee ta'e nuuf hojjedhu wanta ulfina kee ta'e nuuf raawwadhu seexanaaf amajaajiin mormituun maqaa gooftaa Yesuusiin hakufan lafa kanarraa duubanarraa gararraa gajjallaarraa lafti kun guyyaa har'aa kana kaafamee yaa Waaqayyo gooftaa ilaa jibba kan ari'atu yaa Waaqayyo jaalala kan ari'atu humna lafa kanarratti abboomtee yaa Waaqayyo gooftaa hafuura nagaadhaan yaa Waaqayyo tokkummaadhaan asirratti hojii akka hojjennuuf jaalala kee nuuf kenni. Jaalala kee obboloota kootiif kenni. Lafti kun maqaa Yesuus Kiristoosiin jal'ina hin baatin. Lafti kun hammina hin baatin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin milkoomina gaarii nuuf kenni. Iddootti jirtu eebbatu jira. Iddootti jirtu fayyinatu jira. Iddootti jirtu yaa Waaqayyo barakatatu jira. Nu yaa Waaqayyo lafa duwwaa irratti hojii jammarreera. Lafa duwwaa irratti waa gochuu jammarreera. Ati immoo lafa duwwaa irratti waa hojjechuun hojii keeti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanta cabsitee fiddee lafa kana irratti diriirsuu barbaadde maqaa gooftaa Yesuus harka waaqummaa keetiitiin wanta jaalala kee lafa kana irratti nuuf hiixadhu. Lafa kana irratti nuuf hiixadhu. Mormituun utuu ilaalu, biyyi lafaa utuu ilaalu, seexanni utuu ilaalu, tokkummaa keenya warri jibban utuu ilaalanii maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa kana irratti waa hojjedhu. Humni hamaan hadaam. Humni hamaan harugutam. Obboleessa yaa Waaqayyo ilaa lafa kana irratti walii galteedhaan hojjechuudhaan lafa kana irratti argamu jireenya isaa sittan kenna karoora isaa sittan kenna wanti tokko illee yaa Waaqayyo gooftaa karoora isaa irraa kaachisee maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo nama kana nagaa isaa dhowwachuu wanti barbaadu humni hamaan maqaa Yesuusiin jireenya nama kanaa hin danda'in. Mana isaa hin danda'in. Bultoo isaa hin danda'in. Maatii isaa hin danda'in. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mana isaa hin danda'in. Wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Sitti ilaanneerra maqaa Yesuus Kiristoosiin hammanni yaa Waaqayyo gooftaa ilaa bara isaa hundumaatti kooluu sitti gashina maqaa Yesuus Kiristoosiin harka kee jalatti nuuf eegi. Jaalalli kee nuuf raawwatamu. Yaa Waaqayyo eebbi kee waaqarraa jireenya keenya irratti ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin amiin. Mukichi cika isatti rukutanama.
Boonaa ture engada baakee jinaa bite kan saatiin. Utuu dhiistetti naa bitee ta'e kan jedhiin. Wah. Kudha shanii? Meetira moo? Maa inni ree? Kudha torba ta'uu qabanne? 17 ta'uu qabanne. Kuduma jaha ta'u ree? Baik, udah. Nanti. Ada belum? Mahal kuno murah mero. Bilang kuno. Wayo. Awasan sini. Botu berapa? Bode inda bala na yo barawa kayo isa. Botu berapa biji? Berapa bayar? Kono kayo kita. Ela mayada sirriitti kenna amma jira waan ta'eef yeroo qabna waan ta'eef Amma jabdu ya jira. Amma jabdu ya ji. Wani da tare tike nure ne. Akkaso balka. Yana ma go da nan ga shi. Yahu asirin baldan ne da mu jiya. Gana nu bilang. fida. Gana nu na ande. Bot gubare kita. Gubare. Bayi pagate adu fa. Are julud aksisa sare kese galame. Ah.